kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa fi adeemsa wal jalaa fuudhinsaa isaan mudateef dhiifama nuu godhaa jechuun gara Aadde Maakkii fi akkamtuu lammaffaatti deebina. Aadde Maakkii maallaqa ummataatiin himatamuu keessan eega waamamtanii maqaa arrabsoo fi ampiizaaf bargarii miti jechuun deebistanii jedhan. Isin bakkoota ummataaf waamamtan irratti kanneen isin hirmaachisuu dhiisee bifa arrabaaf miiraan deebiftanii jedhan. Sababa miiraaf arrabaan deebisuu keessanii dhugaadha moo soba ka jedhuuf sababni isaa maalii ka jedhurraa gaaffii keenya eegalla. Yaa galatomaadha. Maaltu ture ammas gaaffii uummataa osoo hin ta'in gaaffii gareetii nu sirreessaa miidiyaan keessanii hawaasni guddaan gaaffii garee mormitu jedhate gidee gabaabtu hawaasa miti kan nu gaafate. Hawaasa jechuun duula guddaa miidiyaarra gaggeeffame feesbuukarra gaggeeffame miti. Garee mormituutu gaaffii gaafatee akkaataan shugguxiidha. Shugguxiin uummanni kun Oromoo shugguxii waa malee naani jennee hawaasa kana biratti kabajaan qaba. Anis kabajaan jaaladha. Akka tasatti osoo mana kiyya banadhee haasawa normaal haasawutti jiru nama ergan intala baadiyyaa takka erganii ergameetiin dhufee jette. Eenyu si ergee jeetiin gaafadhe. Akkana bikka akkanaas si barbaadanii still bikka sanii irratti hattuu jedhameetiin arrabsamaa jira. Nama na arrabsanii fi mana san keessa nama ana gaafa gargaarsa kun eegalu akka gargaarsa kun hin taasifamne akka uummanni na amanneef akka uummanni kun biratti jibbaan uummanni kun akkana jibbuuf footooshooppii tolchanii maakiidha jechuudhaan tiiktookii warra irra gubateetu fidaanii deemaa fida amma fida intala san fida jechuudhaan manni kiyya guutuun hattuu jaanii na arrabsuu turanii. San booda maalin jeeni deemi ani dhufu ani piizaa yookiin immoo bargarii miti ani hin xalabamu deemiin jeen. Kana kanin jeen namni tokko namni isii erge sun gaafuma gargaarsa uummata keenyaan argee kana dheengadduma gaafan gargaarsisu tiktookii kiyya deaktiveet godheetiin jira yaa'ii natti ka'ee garuma tanaan gizee natti ka'u dawwalanii tiktookiin keessarraa gubatee jaayin naa bilbilanii ture. Tiktokii deactivate godheefu akka nama akka gubateetti fiiganii bilbilanii. Rakkoo hawaasaa kanaaf bilbilanii maana gaafatu oolanii. Bilbilanii maana yaamuu oolanii. Bilbilanii kootu gastii kanarra si barbaanna. Waan kana rakkoo kanaa jira. Koon rakkoon waliin furii jaayin an gaafanne akka nama tokkotti nama tokko natti erganii na arrabsiisanii na qeeqanii na yaamuun yoon dhaqees kabajaaf irraa buusu malee kabajaan akka nan gaafanneen illee waan hin beekuufiin akkas jee jechuudha. Kaachirraa kaasan kanneen arrabsaniif qeeqan hin jiranuu jedhan isaan ofii isaaniitii arrabaaf deebiin kennu gareeleen arrabsaa jiran keessatti na waamuun cubbuudhaa jedhaa jirtan isin. Gareeleen uummata bakka buunee ofiin jedhan isin garee mormituu jechuu waamtan ibsa baasaniin adeemsa keessatti Aadde Maakkiin arraba osoo hin seeniniin dura miira keessa galteettii jedhan. Namni kamuutuun arrabsiniin dura ofiiseef jalqaba bifa miiraan nu simatte waan ta'eef adeemsa keenya gufachiisuu keessatti shoora olaanaa taphatteettii jedhan. Maakkiin maallaqa uummataa daddabarsuunis himatamteettii jedhu gareeleen uummata bakka buune ofiin jedhan isin garee mormituu jettanuun ibsa baasaniin Maakkiin katabataa jirtu maallaqa uummataa qisaasessuuf ulluqsisuu keessatti shoora leencaa taphatteettii isiniin jedhu. Maallaqni uummataa guutummaan guutuutti galeera moo akkuma uummanni jedhu ulluqsistaniittu? Galatoomaa tokkummaa miidiyaa dhugaa hedduu galatoomaa gaaffii bareedaa nu gaafachuu jirtanii gaafa nuti yeroo kamuttuu gaaffii seeraa fi kabajaan nu gaafatame deebisuudhaaf qophiidha. Maallaqni illee nyaadhame hin jiru maqaan akkumatti nu badaa jira. Maallaqa kanallee risiita maxxansinee jira. Kooyinsii achirratti miiliyoona meeqa akka ta'e screenshot goone kamana keessaa miti kamana keessaa dhiisuu achirra jiru asliinis anis poostateetiin jira. Warri geema taphatuu fi warri giiftii kan kuni kooyinsiin 100 qarshii meeqa akka ta'u ni beeka. Kooyinsiin miiliyoona 1 qarshii meeqa akka ta'u ni beeka. Walitti dammarachuu ni danda'anii ustaaza keenyas gizee lama ilaarraa gargaarsa gargaarfame keessatti gargaarsi namatti kannameetti namni kanname sun dhufee gabaaseen beeku. Gizee lama finnee akka gabaasullee goonee jira. Risiita nama eegatti galchinellee maxxansinee jira. Risiita peepaaliitillee maxxansinee jira. Akkasuma immoo
isallee finnee meeqa akka isa bira geellee ibsee jira. Gargaarsi kun akkuma jeetti reengaddalee dubbadheen jira. Gargaarsi kun bikka tokko dhaqe malee bikka silaa nuti itti barbaanne bikka namni itti boo'u jiru san hin dheene rakkootu jira. Gargaarsi kun nama hunda bara waliin geenye eega walgee hawaasni nu galateeffatee hawaasni gammadee booda gabaasa guddaa goonaa akka abbaan fedhe barbaadetti maaliif nuti waan takka waan hin gooneef gabaasa ni goonaa. Kanaafuu maallaqni nyaatames hin jiru, maallaqni badees hin jiru. Kun olola maqaa balleessidha. Komii kan Kaayiroo keessaaf muuxannoo geemiif kooyinii irratti qabu isin irratti ka'aa jiruun kanneen isin risiitii fuula feesbuukii keessanii irratti maxxansitanii fi kooyiniin uummanni walitti qabee waliin gituu jedhan kooyinii agarsiisuu baqataa jiru waan ta'eef yoo kooyinii agarsiisanii maallaqa isaan hulluuqsisan guutummaatti ni argama. Kooyinii agarsiisuu qabu jennee waamnee jedhan gaafiruma doktoraan wal fakkaatu tokko kanan isinii qabu. Isin akka miidiyaa keessaniitti kooyinii sana agarsiisuuf kanneen isin danqan keessaa maalidha? Amma uummataaf maallaqa guutummaatti galchineerraa jettan kan uummata jedhanii uummata bakka buunee jedhanii gareeleen isin gaafataa jiran isin paartii mormituu jechuun maqaa kennitaniif keessaa haala adeemsaa keessatti waan uummataa gaafataa jirra. Kooyinii walitti qabame sana barbaannaa jedhan jawwaala yookaan mobaayila keessanirraa kooyinii sana agarsiisuun maaliif isin danqe? Isin risiitii maxxansineerra risiitii guutuudhaa jettan eega risiitii guutuu maxxansitanii kooyinii achirraa agarsiisuu didanii jedha gareeleen uummata bakka buune jedhanii socho'an isin gareelee mormituu jettanuun kun kanaaf deebiin keessan maalidha? Galatoomaadha. Thank you so much. Dura dursoodhaan waa'ee kooyinsii kanaaf hafidee aaddeemaa kii Shugguxii Oromooti. Ilaarraa Oromoon amma iyyaa jirus dubbataa jirus waa'ee manni muratu irraa hin beekan ture. Gargaarsi gizee guuramee risiitii maxxanuuf qofa galateeffatu malee keessaan murame waa'ee kooyinsiitu habarsiisee Shugguxiidha. Dura dursoodhaan Shugguxii waa'ee kooyinsii barsiistee immoo kooyinsii nattu. Kooyinsii waan garsiisnee waan nuti gargaarsi kana booda ifatti akkanatti deemuu qabna jennee irratti hojjedhe tokko waan ta'eef kooyinsii garsiisuu hin dinne nuti. Kooyinsiillee sa'aan bu'ee maaliin bu'ee akkasitti bu'ee jaan isaan dura beeynas ni beeynas dhugaadha. Nuti hin dinne arras boorus ni garsiisna. Ha garsiisnu immoo ulee ni miti, booksii ni miti, arrabaa ni miti. Karaa seera qabeessaatiin karaan abbaan fedhe maakii arrabsee yookiin immoo sodaachisee waa himsiisee jettee lubbuun tiyya tanaa asitti qalamee ba'a. Mataa kee hedduu jabaadhaan hedduun dhakaadha baay'ise waniin du'a. Nama du'uudha bakka jechuun hattuu miti waan fedhe jaameetiin du'a. Karaa kabajaatiin yoo hin dhufin du'a kiyya na murteessa. Garuu kabajaan dhufnaan abbaan fedhe kabajaan Oromoon beekaa qaba. Akkuma nama arrabsu qabutti Oromoon beekaa qaba. Oromoon sheeka qaba. Oromoon hayyuu qaba. Oromoon kabaratee qaba. Namoota kana fidanii akkasi garsiisa akka itti garsiifamuu barbaadan isaanitti haa himatanii dhufanii nu haa gaafatan barabbaruu miti inshaallah barabbarsiisnee garsiisna homaa rakkoo miti. Kana nuti anaatu fideen jee waa'ee keessaan barabbaruu jechuu kun rakkoo hin qabu nuti gaafii fedheef agarsiisuudhaaf bikka hundattullee rakkoo hin qabu. Garuu uleen sodaachisuudhaan arrabsoodhaan gaaffii ni deebiti jaanii yoo yaadan nuti Oromoodha. In dandeenyu akkasitti. Nuti karaa seeraatiin, karaa heeraatiin gaaffii yoo nu gaafatamin deebisuudhaaf kaayyoollee hin qabu. Fuulduraaf haala adeemsa keessanii keessatti bakkoota karaa nagaa ta'anii fi waa'ee nagaa irratti fuulleffatanii nu gaafatanii fi bakkoota barbaachisaa ta'etti deebii barbaachisaa ta'e ni kennina. Waa'ee kooyiniis ni agarsiifnaa jechuu barbaaddaniiti bakkoota nagaa fi kabajni jirutti. Sanittu warra nu arrabseef nu qeeqee fi gareen osoo hin ta'in namootni beekaa yookiin immoo kabajaa beekan nu gaafatan rakkoo miti ni garsiisna rakkoo miti kuni nuti dheeysaa hin jirru nuti hattuu taaneetuma arkamne malee hattullee nuti waan irratti hanne silaa maalleeni akka reefu na gaafatteetti maalleeni giiftiitii fi maalleeni kun walgitaa miti akka jaanitti isaan maalleeni kun sirrii miti kanaqanii fi kamuratantu jiraa jaan kamuratantu jira jaanii maqaa nama balleessuun duratti kamuratame anqanaa jaanii amaxxansan gaafa san nutis ni baasnaa jechuudha.
kaayiroo keessaa dhimma kooyinii irratti dhiyeenya kana maqaa hannaa guddaa fudhatamuun kafatashamaa turan obbo Mubaarik Musammaa isaanis karaa laayibii isaanii ibsa baasaniin kooyiniin bakkoota sadiitti herreega garuu risiitiin maxxanfame faallaadhaa jedhan gareeleen kun maallaqa kana miliqsaniiru laata yaada jedhu garuu maqaa keessan guutummaan guutuutti sodaa nageenyaa qabanuuf hin kaafne irra deddeebiin ka dubbataa turan daarii naanna'uun kooyiniirraa afeeraa jechuun komii isaanii kaasaa turan ammuuxannoo nan qaba jechuun irra deddeebiin kakaasaniif isin kooyiniirraa guutummaan guutuutti namnee jettan fuulduraaf yoo kooyinii keessan irratti rakkoon argame adeemsi keessan dhiifama gaafachuu ta'amootti fufa yoo dhugaa ammoo akkuma isin maxxansitanii fi kooyiniin walgita ta'e deebii isin ummataaf qabdan ummata ni abaartu moo ni eebbiftu ka jedhus gaaffii keenya ittaanudha. Baay'isawwan xiyya qofa osoo hin ta'in mana xiyyatti waan ani haadha manaati asliin mukarratti seene maallayni guddaan Dr. Aslii bira seene xiyya qofaaf osoo hin ta'in kamana aslii seeneef laayif irratti haada maallaqa ummata miskiinaa saba Oromoo kayin akka malee jaaladhu kayin hirriba dhabeef kanin ganamaa galgala booyeef irraa qarshii takka stiil jechuun waan baankii murate waan hawaalaa muratee fi waan kaashaappii murate waan muratee yoo isinitti finne unkaan waan hatamee miti waan murate yoo dhufe aslii biraayis ana biraayis qarshiin takka dhugaa fattashnee akka barbaachisatti qarshiin takka yoo ta'e wallaahi wabillaahi asirratti akka ifudha laayif irratti ifajjeessan ibsuma dhiifamaa gaafa dhunuman du'aawu maallaquma ummata saba kiyyaan yoo nyaadheemo wallaahi laayifii kanarratti fudhee fajjeessan wallaahi naa qabaddu atantan tana maaliif waan kabajaan na gaafadhee siima ifin ajjeesa wallaahi laazim tana naa qabaddu ati Oromoo kiyyamoo boo Oromoo miskiina tiyyamoo ta'in waan hin qabu mana madaam gaafan dalagu keessaa baasii kiisha kiyyaa kan nuuf moo wallaahi qarshiin takka baddee asirratti laayifii irratti ni fajjeessan jeeseenaaf naa qabaddaa isin naa qabaddaa. Isin bakkoota barbaachisaa ta'e nagaa keessatti deebiin kenninaa jedhaa jirtu. Walitti dhufeenya isiniif Dr. Aslii gidduu jiru hariiroo maatummaatu jira. Isaan bakka kabajaaf guyyaa galateeffannaa irratti agarsiisaa yoo barbaachisaa ta'e guyyaa sana malee gastii fedhe irratti hirmaadhuu jettan. Isin adde maakii akka waliigaltee keessaniitti kanneen faallaa ta'an keessaa bakkoota barbaachisaa ta'e kabajaaf jaalalli jirutti karaa nagaan gaafatame bakka kamittuu qaamni nagaan yoo na gaafate deebinan deebisaa jettan. Dooktoraa waliin qabdan kana keessatti kan wal faallesse Dr. Asliin sirna galateeffannaa uummataa yeroo maallaqni uummata bira ga'ee uummataaf raabsame booda sirna galateeffannaa keessattan waa'ee kanaa dubbadhaa jedhan. Isaan asitti gastii eenyuyyuu ta'e seenee dubbachuu hin danda'u waa'ee maallaqaarraallee ibsa kamiyyuun kennuu jedhan. Isin garuu akka ibsitanitti namoonni karaa nagaaf jaalalaan nu gaafatan bakkoota barbaachisaa ta'etti nu waammannaan gastii seenee ibsuu danda'a jettan. Isiniif Dr. Aslii gidduu garaagarummaa jiru kana furuuf karoora qabdu moo adeemsuma garaagarummaan deebii kennuuf itti deemaa jirtu? Yaa akkuma beekamutti namni hedduu waan aslii fi anaaf aslii na ergu fa'aa anaaf aslii waliin hojjennu fa'aa akkuma argitanitti gartee yaadni keenya hundinuu wal addaa yaadni keenya asumatti gaaffii keessatti wal addaa nuti akka kiyyatti nama na kabajuuf fi kabajaan na gaafateef gaaffii fedhe deebisuun hin danda'a. Garuu karatti wal taanu akkuma asliin jeetti gargaarsi uummataa bikkuma tokko seenee bikkuma hunda hin deemne egee ustaaz diiteela maallaqaa hanqanan baasee waan baasee hunda nu himaa nuti akkuma kaanitti gargaara ergineetuma hin dhiisnu maallaqa meeqaa uummataaf waa bitee hanqamitti dhaqee ustaaza keenyaatu nuti jennee osoo hin ta'in nuti isa amannaa hedduu jaalannaa waan amannuuf as finne diiteelallee isinii hima waan jeef gaafan fixee isinii dubbisa waan jeef isallee bifa ni galateeffannaa maaliif rakkoo hedduu arke gargaarsa uummataa kanarratti gizee meeqa hin jiru gargaarsa Oromoo irratti nama irratti ergite gizee meeqa ol fiddee gaffiduun inuma hin jiru akkana nuti garuu akka ijoollee xiqqootti ustaaza keenyallee dararree jirra achirraan kaabinee nama biyya keessa dararaa jirti isallee dhiifama gaafannee gargaarsa kanallee akka namni fedhutti ibsina akkuma siin jeetti jechi siin jee gaadha gargaarsa kanarratti ililliin takku mana kiyyatti hafee taanaan maallaqa guddaa tooraa 150 tooraalii qarshiin takka haqni uummataa maakii nyaatte taanaan uksun billaa addunyaa kanarra waan hin jiraadhuuf hin qabu because maallaqa hiyyeessaa nyaachuu jechuun du'a jechuu bar du'uun wayya malee jiraachuun wayyan akka mataa keenyatti jechuudha.
Sigalee miti. Because confidence fi waan hin qabuuf waan gargaarsa uummatatti hayyamu waan akkanaa godhuu miti. Nama uummataaf bara nama maallaqa irraa gargaarsaa gargaaruu irraa dubbachuu ture osoo hin ta'in nama rakkoo uummata irraa dubbachuu turedha. Nama rakkoo furmaata Oromoo irraa dubbachuu turedha. So kana isinii deebisnaa jechuun nuti confidence qabna. Asumaanoo. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan xumura alaa xumura waan xumuraa wayii gabaasa xumura. Jechi kunuu gaanuu gabaabsa. Jechi tokkichaan kunuu gaanuu gabaabsa. Miidiyaan intarviiyuu namoota gochuu dhufe irrattis mirga isaan sarbitaaree nan xumuraa qoy maal taate. Qaamota barbaadaman arganneerra carraa kanatti fayyadamni gabaasa goona uummataaf gaaffii kana keessa deebi'ee jiraachuu mala gaaffiin deebi'uu karoora qabu jiraachuu mala. Namatti toltaatti fufi. Akkasi kunu. Kabajamtoota hordoftoota kaddaameetu jedhe. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa waldha'iinsa yaadaaf wal dhabdee torbanootaaf ture gidduutti furmaata kaa'uuf gareeleen socho'aa turan amma waraatti furmaan hin argamne jechuu gabaasaa jiran. Yaadota gareelee lamman keessaa kennamaa jiruun gareelee uummata bakka buunee jedhan gareen kun immoo garee mormituuti jechuun kan maqaa isaanii kennaniif waldha'iinsa yaadaaf birrii maallaqa uummataa jechuun walitti kaa'ame ammallee furmaata hin arganne jechuun eega yaada gaasanii intarviiwulee gosoota lammaan irraa taasisaa jirra. Dr. Asiliin ibsa gabaabaa baasaniin qaamoliin na barbaadan kamuu na argachuu hin danda'anii jedhan waraqaa baasanii maxxansuu danda'u. Sheer irra godhaa jedhanii doktora xiqqeessuun dogoggoraa jechuun ibsa baasan uummata irraa kakaasaa jiran Dr. Asiliin eenyuyyuun caalanuu seera idilee addunyaa kan uummataan ni gaafatamu bakkoota barbaannetti ni dhiyeessina jechuun dhaaddachaa jiru gareelee lamman gidduutti wal dhabdee yaadaa mudataa jira. Dr. Asiliin ibsa xumuraa kennaniin guyyaa galateeffannaa irratti maallaqa uummataaf kooyinii herreegamu guutummaan guutuutti nan herreegaa jedhan isaan asitti qaamoleen barbaachisaa ta'an osoo karaan nan gaafatin dogoggora seenaa dalagaa jiran dhaabbachuu qabu jedhan eenyuufuu hin ajajamu eenyuun hin deemuu jedhan anaa of ta'een deema mataa nama kamiif osoo hin taane qaamni kamuu olii ganna sossoosuu hin danda'u jedhan adeemaakiinis adeemsa kana kan himan yaada faallaa garaagaraa yoo kennan illee yaada tokko irratti tokkummaa qabu. Maallaqa uummataa nyaadheera taanaan osoo isin alaaltanuun lubbuu koo balleessaa jette maallaqa uummataa abaaboo tokko kanneen gaafa sanan galan keessaa kooyinii fi risiitiin maxxanfame yoo wal caalee maallaqa uummataa nyaadhe fuula miidiyaa hawaasaa fuulduratti karaa laayibii of saqqalaa jechuun yaada sii gabaasa keenyaaf kenniti. Itti dabaluunis adeemsa fuulduraaf waa'ee maallaqaaf kooyinii herreeguu keessatti bakkoota karaa nagaan na barbaadan namoota karaa nagaa gasteenyuyyuu haa ta'u uummata bakka bu'anii socho'u taanaan karaa nagaan deebii barbaachisaa ta'e nan kennaa jetti. Yaadota garaagaraaf Dr. Asiliin ammallee nan qabinaa jechuun aangoon isaanii abbaa hirrummaa milkaneessaa jiru jechuun komentii jalaa yaadota kaa'aa ture guutummaan guututti fudhatama dhabsiisaa jiru. Qaamni kamuu eeyyamaa lala na waamuun qabu. Waraqaa eeyyamaa yoo qabaate qofadha kanan hirmaadhuu jedhan kun garuu dheekkamsa uumaa jira jechuun kanneen komentiirraa yaada ibsataa jiran uummatoota keessaa tokko. Dr. Asiliin fuuldura maalitti deemu ka jedhu gabaasa taanuu walitti deebina. Kanneen gastii keessaa miidiyaan namoota lama irratti fuulleffatee mirga keenya dhiibaa jira jedhaniif yaadota dabarsinee kennina. Amma addemaakkii zoom goonee yaadota uummataa dhaggeeffannaa jechuudha.